Oromoo biratti loon kabaja guddaa qaba. Keessumaa Booranni looniif kabaja guddoo kennaafi Booranaaf loon waan hunda isaati. Leetoo isaa cufti looniin ka walitti hidhatedha. Har'a garuu sababa hongeen hammaachuutiin loon isaa kana dhabuuf dirqamaa jira. Hongeen yeroo ammaa mudate kuni gadaa 19 dura kan mudatee ture inni bara kana ammoo hunda caalaayyuu hamaadha jedhu horsiisee bultoonni godina Booranaa. Rakkoo cimaa kee jirra. Rakkoon akkana ammoo agnu arginellee takki dhufteen beekte taaganii jabaatte. Duralleen immoo jaarooleen hunduraallee yoo gaafannu namni amma jiru ka rakkoo hagan cimta argin jiru. Ka dhagayeeyyuu barbaada. Gara gadaa abbaa 19 kagan 8 achiin dur malee rakkoon akkan jabaatte akka dhufteen beektu. Miidhamni immoo laftan duri loon baay'eetti jira. Ree baay'eetti jira. Gaal baay'eetti jira. Wanni sun cubirra badde. Loon Booranaa sanyiin isaanii gama hundaan barbaadamaa kan ta'e daldaltoonni loonii loon Booranaa bituuf guyyaa gabaa gara sana godaanaa turan har'a sun hunduu hafee loon Booranaa hongeen itti hammaatee gabaan loonii haalaan hir'ataa jiraachuu horsiisee bultoonni godina Booranaa akkasiin kaasu. Moonaan loonii kun duraan yoo hongeen dhufullee moonaa kan guute alaabbayee diida gurguramaa jira. Amma tana akki duriitti gimmaashallee hin ga'u. Isaanuu guddoo miidhee guddoo balleessa. Maqaloonii jira malee akka waan loonuyyuu badaniitti kallatti baay'inni duriitiif baay'inni amma hojii wal bira qaban. Gaallilleen duraana kan caala. Gaallilleen goddaamee jira. Hongeen gaalallee jeesuu jira gaallilleen baay'inaan akka loonii hin doone malee du'a jira. Gosum takkaan dhiibbaa karaa hongeelleen gaalaaf loollee gubbaa geessee jira. Loon duri 3,4 dhufuu danda'u. Yeroo moona tan guutanii taaree guutanii horeen dura baatu moona tan cuf guutanii qaayee dhoowwatanii jira dallaa kana xiri dudduubaan. Amma yoo akkan fagaatu goblolee hawwichaa 250 220 akkanii dhufa. Sunu ammarree yoo barbaadan kormi 20 as keessatti hin argan. Godina Booranaatti gaalli dur 90 waliin gurguramaa ture. Har'a gabaa dhabee hanga 45tti gurgurama. Loon ammoo hongeen baay'ee miidhamuu isaaniitiin kan dur hanga 70 hanga 60 gurguramaa turan har'a haga 28tti gurguraa jiraachuu horsiisee bultoonni kaasanii loon Booranaa kaleessa barbaachaan hin argamne gatii lukkuullee dhabee jedhu horsiisee bultoonni. Gabaa gaalaa gaalli guddaan tokkini ka kormi yoo ta'e duri gar 100 naannoo 90 ture. Yeroo ammaan tana kan gabaalleen badee hongeelleen kana gaallee durii 90 kaan 50 45 deebi'ee jira. Gabayaalleen badee jira. Gaalli dhalaalleen durii itti galeessi gaalli birrii 50 birrii 70 gaalli dura akkana deebi'ee 35 30 deebi'ee jira. Gaalli gadaanaalleen ka duraan 20 ture naannoo 12 9 deebi'ee jira. Waggaa dabarte waggaa tanaan sadaffaa 70 kormi gurguddaan 60 akkan duudanii jiran. Amma kormi guddaan 28 30 sunu ka 30 yaat kaabbaan furuursa manatti itti bitee qallaba gaa'ee argatetti 30 baas. Kaan achi gadi. Awwichi loonii ka duri 25 adoo tokko taate sai gabbaan 30 baasu. Amma awwichi loonii ka 7 baasin argan cuuni walii gala 7 gadi. Gadaanan 5,500 illee yaasi gurgura waan godhanii qaban asii oofte kiiloomeetirii 203 dhufanii asii fidda. Kiiloomeetirii 5 deemuu hin danda'anii. Uumnami maqaadhee gurgurtu. Uumnami maqaadheetti. Kumaaf 500 akkana gurgurtu. Achi deebisuu hin danda'an. Adoo tokko lama taate namni borbori looniin dubulugu dhufe irraan bitanii moona keessa dhiisee bira deemallee hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa godina Booranaa obbo Hussein Guyyoo hongeen mudate hamaa ta'uu isaatiin rakkoo hamaan horsiisee bulaa kan mudatee fi gabaa loonii sirreessuuf yeroo adda addaatti fala barbaadaa turrus falli gama gabaatiin dhabamuu isaatiin ammas xiyyeeffannaa barbaadaa kaasu. Yuunivaasitoota akka biyyaa jiran cufaa xalayaa barreessin. Xalayaa barreessine yaamichi goone. Sun qofaa miti dhaabbilee gurguddoo akka biyyaa jiran. Atleast horii kan akka uummata kan harka fuudhan xalayaa barreessine yaamichi goone yuunivaasitii muraasatti waggaa dabre dhufe isaan baay'ee nu gargaaranii baay'ee galatooffanna. Garuu akkaataan yaamichi kennaa akkaataa rakkoo kennaati rispoonsiin jiru deebiin nu kennamaa jiru baay'ee rakkoo. Ammallee naannoo daldalaa kanatti yoo akka biyyaatti ittiin xiyyeeffatin akka naannootti itti xiyyeeffatanii hin hojjetin horii kana horsiisee bulaa kan harkaan fuudhin arra nam garii akka booranii baanu tokko badii tokko cafeedhani ummati kun akka lammiidhamuu jira. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin hongeen mudatee hamaa fi babal'achaa kan jiru waan ta'eef namoota hongeef saaxilaman kana haa deeggarru jechuun waamicha dabarsaniiru. Hawaasa keenya deeggarsa barbaadanii dabalaa jira. Bardeen gaddaa ga miileena 7.3 akkuma isin kaas bara namoo miileena 4 gara
tuqaa afurii gahee jira. Amma immoo dabalaati jira lakkoofsi kun dabalaa jira waan ta'eef akkuma kaleessaa ammas deeggarsi hawaasa keenyaa baay'ee murteessaadha. Deeggarsi namummaa baay'ee murteessaadha. Deeggarsa namummaa gochuun baay'ee barbaachisaa ta'ee waan argameef keessattuu godinaalee Boorana qofa odoo hin taane godinaalee Oromiyaa 10 Boorana, Gujii 2, Baalee 2, Arsii 2, Harargee 2 fi Shawaa Bahaa aanota Fantaallee Bosetti dabalatee rakkoon hongee kun waan jiruuf uummanni baay'een deeggarsa waan barbaaduuf qaamni deeggarsa gochuu barbaadu akkuma kaleessaa uummanni Oromoo daangaa haga daangaatti jirtan lammaffaa diiyaasporaan biyya alaa jirtan warri deeggarsa gochuu barbaadan jiraattonni magaalaa Finfinnee federaalaa keessa jirtan naannoleen ollaa hundinuu qaamoleen asirratti hirmaachuu barbaadan hojjettoonni mootummaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaaf poolisii hundinuu qaamni deeggarsa gochuu barbaadu hundinuu karaa koree deeggarsaa mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira pirezidaantiiti dhuftanii deeggarsa kennuu akka dandeettan carraa kanaan waamicha dabarsina.